Bara siif dabarte diinatu fira siif ta'a. Bara siif gamtee firatu diina sitti ta'a. Kanaaf baay'ee of hin dagatin. Obboleesso, obboleetti. Warreen arrabni sitti baay'annaa yookiin namni si arrabsinaan gara piraankitti jijjiirte malee sobaa kan jettan baay'ee keessantu jira. For example, mana koo keessatti miti kan inni hojjedhe. Pirankii jechuun mataa koo yookiin maatii koo keessatti miti kan inni hojjedhe. Namoota miidiyoo hojjetan warra beekaman warra lakki nu arrabsite pirankii miti jedhan irratti jechuudha. Baruu dhiisuun mirga qabdu jechuudha. Malee ani pirankiin hojjedhe eenyu jedhees na sobsiisaa jechuudha. Maaliif pirankiidha jedhee ofii koo bicha damdamuu hin danda'u. Warreen inni irratti hojjedhe sun jiru waan ta'eef. Isaan ni dubbatu waan ta'eef. Itoo mana keessa ta'e qofa piraankiidhaan jedha bakka asumaan hafa jechuudha. Yookiin immoo dhugaadhaa ka'eetan piraankiidha isiniin jedhee si sobuu danda'a jechuudha. Kanaaf warra amanteen amantaa warri dhiista. Lammaffaa maal sii goonuree piraankii ta'e waan naasuu keessan warri jettanii uumaa gochuu hin dandeessan maal naa gooturee ofumaa of beekaa. Nariifatinaa of baruun gaariidha. Namni of baruu namni xiqqoof to'atu namni qassi jedhu bareedduudha isa jedhuudha. Kana malee wanti naa gootu tokko illee hin jiru wanti sirraa barbaadu si jammar hin jiru jechuudha. Ashama hordoftoota koo nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa yoomiyyuu hin dhiisu. Nagaan kan waaqayyooti waan ta'eef ani nagaa kooti waaqayyoon haa eebbifamu. Warri of dhaggeeffattanii qasseettanii yaada kennitanii hubattanii xinxaaltan baay'ee keessantu jira bargeet. Duruma naan hojjedhus piraankiidhaati akka warra kaatiin irratti jammarte warri jettan sinuma jirtu turtanii. Deemsisuun danda'u for example piraankiin naan hojjedhu nani gaafinatti ta'a jechuudha. Banagaraachin laa warri harraba dheeratanis yaa'u ariifannaa isaaniiti malee akka nama tokkootti dhugaadha naanaadha eebboo arrabsu yoona namatti dhagaamure jira. Garuu in sobdu kan hin jedhee far'alleen sobdu warri sobdanii barreessitanii. Maaliif ati maal gooteef kan jettan jirtu. Ani viidiyoo shaasum taa'ee gizee baay'ee nan laala. Waayifaayin manaa qabaa. Biyyan jira. Mucaa kofaanaa mana kofaa ton taphadhu. Nan laala jechuudha. Kun kan man godha waan biraa maalan godha. Kan gootuufis maal gootuuf si jammar. Isa dubbachuu otoo hin taane caalatti warri baay'ee rifattanii waa gara tiiktan dhabdanii jechuudha. Hordoftoota garuu hordoftoonni yeroo hundumaa maal gochuu qabdu seetanii. Namni waan hojjetu hundumaa dhugaas akkan hojjenne bara. Warreen kumaatama kuma 500 subscribe-dha qaban, view-dha qaban normal godhaniit pirankii hojjechaa jiru jechuudha. Tarii isinii galuu dhiisuu danda'u. Ani shii kan hojjedhe waan qubna garii wayii isinitti fakkaata jechuudha. Waan guddaa ansiruma nan deemsise dhugaa dubbachuuf tokkoffaa lakkamma kana naasisee hordoftoota lammaffaa garuu maaliif hime maalum godhanii fi isa jedhu yaadeeni gaappi godhe malee nan deemsisaa dhugaa dubbachuuf. Inna piraankiidha. Pirankii godheera. Lakki piraankiin goonee hojjettan amanuu dhiisuun mirga qabdu maaliif ani pirankii warreen hojjedhe warra as mul'atan isinitti warra horma irratti hojjedhe nama lakki pirankii miti nurratti gumnuu abaarte yookiin immoo pirankiidha jechuu danda'ani jechuudha. Kanaaf ati lakki pirankii miti aasoftee dhuftee fixattee dhuftee pirankiidhaan hin jette malee hojjettan mirga qabdu hunduma isaatu jechuudha. Ani maal lagate. Warri immoo kanarra ni ilaallu. Kanarrumaa kan warra ijoollee Oromoo duratto baay'ee ilaaltu. 17 kun otoo baheeyyuu gaariinis keessa jira malee abdii kee bar 0 irraa ka'ee YouTube saaqee abdii kee miti jechuudha. 17 bahee 17 dhufas. Yoo hojjatte viidiyoo tokkoon viidiyoo lamaan 17 kun dhufa jechuudha. Iddoo Oromoo keenyatti. YouTube warri Oromoo hojjennu biratti warra kan biratti 70 17 guyyaa tokkoo fi sa'aatii keessatti dhufa jechuudha. Birqii miti ati jalaa baata taanaan kan biraatu dhufa. Unsubscribe otoo goote suruma warra kana akkam das nama jetta seete. Lammaffaa immoo abdii kee situ naa laala jedhee miti kan YouTube saaqee jalqabuma isaatu jechuudha.
hin baata taanaan hin baatan teessa taanaan teessa minum turgum illam jechuudha. Umaayyuu jechuudha. Wanti hir'atu wanti hidhaamu hin jiru jechuudha. Garuu akka namummaatti waan si bashannansiisu yoo dhufe akka si bashannansiisutti fudhu yeroo waan si bashannansiisu si shawwanne amish shawwadamte bakka ammanu maal gochuu dandeessa. Yeroo dhugaa si hojjeta immoo dhugaa ta'uusaa hamantee hojjettee daawwattee fudhattee amantee dhiisudha. Kanuma bakka maal gochuu dandeessa daawwataa jirta waan ta'eef jechuudha. Hunduma dhugaa na hojjedhu jechuun dandeessu namaa. Si jammar namni hundumaayyuu piraankii fi waan badaaf qalbii bichaa hojjechaa jira amma namni. Ana kan dhugaa bichaa si ginginaa tureeyyu malee jechuudha. Kanaafi akkas jechuu barbaade warri komentiin taane rigii barreessitan jechuudha. Si jammar sin beeku suuraan qabdu iddoon qabdu eenyummaan qabdu hin mul'attu asirraa sin beeku maalitti iddoo si kenneen komentiin natti dhaga'ama for example siifan fudhadha fakkeenya maandisii irra toon deemu duriyyeen shabaxiidhaan deemu jechuudha. Tu haadha keetii yookiin yoo jedhee baalagee wayiitti na arrabse maal isaatu natti dhaga'ama kara deema dha'u duriyyee dha'u otoo namni hollaa tokko namni na beeku yookiin namni immoo firaa tokko yookiin namni seeran na beeku gadhitti subbaa keetii naan jedhe maaf naan jedhe namni kun na beeka hoo jedhee natti dhaga'ama. Jijjiirama isaa fudhadhu. Kanaaf hin beekamtu suuraan qabdu viidiyoon qabdu yuutuubiin hin beekamne eenyummaan kee hin beekamu maqaa abbaa digdamaatiin banattee suuraan qabdu achirra wayii eenyummaan kee beekamu waan feetoo barreesse maal isaa natti dhaga'ama. Namni yuutuubii miidiyaa hojjetu immoo waan hundumaa qaba. Maaliif abbummaa ta'e suq jedhee jala seenee viidiyoo sana dhaggeeffate yaada kennee ba'a waan ta'eef sila sanamtuu wanti namatti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Sinii galee hin jiru kun an akkasitti fudhadha. Ati akkasitti fudhadhu okay. Yaanni sitti baay'amnaan komentii yookiin piraanki jette jechuu dandeessa. Ati akkasitti fudhadhu. Ani gin akkasi waan tokko natti dhaga'amu komentii. For example nan beektu kaa suuraa koo akkanatti sitti taasa'u malee eenyummaa koo isa dhugaan beektu. Akkuma nama siin jedhee dhabbar namni daandirra deemu maandisii tokko anaaf suuraan isa fuulduratti mul'adheen na abaaree na bira darbee malee nan beeku an eenyu akkan ta'e. Teessoo koo isaa miti kan beeku. Hinni hollaammoo beeka. Hinni firaa yookiin inni na beeku tokko noo na arrabse beeka waan sanaa na aartu jedhee na tuquu barbaade jechuudha. Kanaafi ani akkamitti allaala komanti for example har'allee borullee jechuudha. Akka warra daandirra too deemanuu waasiin jechuu danda'an. Afaan baalagaa'ee waan ta'eef waasiin jedhee darba malee hin danda'u. Nobsamu. Ijoolleen shabaxiidhaan deeman duriyyeen minaamin namni haadha weerarra jechaa siin jedhamu. Feetu kaa bakka tokkoffaa sin beeku eenyummaa vaaliyoo ofiifis hin qabu namaafis hin qabu jechuudha. Kanaaf ani komantii akkasitti allaala. Akka warra daandirra deemanii waa tokko namaan jedhanii sibira darbanii jechuudha. Kunis immoo abbaa fedhe dhufee yuutuubii keessaa qeelaala yaada fedhe barreessee ba'a. Kanum hiikan samaan waan nama itti dhaga'amu maal qaba. Kana jechuudha. Warri fudhatanii fudhattu warri dhiistanii dhiistu jechuudha. Ati haadha eebbate hoo maal goote kan jettu immoo eenyu keetuyyuu hamma kootu viidiyoo sana ilaaltuuf hammuma koo jechuudha. Ani masinitti mee edduma ilamezim jedhame. Erguma yaada kana kaasee viyuu ishii dhagaa ilaala 75 guyyaa lama keessatti. Car jechuun waa hin qabu. Yoo na gootee kaatee dhugaatti yoo dubbatumtullee waan goote sana sin amanini jechuudha. Kanaaf ani sodaa komantiips miti kan inni piraankidha jedhee haasa'ee ka'es immoo mirgan qaba ammas haasa'uu bara. Ati na dhoowwiteef yookiin yaada sila na barreessitee adas deebi'ee piraankidha jechuu hin danda'u. Yaada dhugaadhaan arrabsuudha ka'ee hammeenya irratti yaadee ati sila komantii na barreessiteen dhiisee piraankidha jedha. Ate bokkoo miidiyaa qabdi lakkii narratti jettee lola kaasuu dandeessi mucayyoo ishee irratti hojjedhese jechuudha. Kanaafi ani fagoo deemeen sirumaas ilaala yaade salphisee dhiisee malee jechuudha. Fagoo deemee sii galee
kana booda viidiyoodhuma ijoollee Oromootu baay'ee ilaaltu ijoollee yuutuubii Oromoo ifaan hojjetan kana baay'ee galii galchitu miliyoona yookiin 500,000 kan argatu yookiin 300,000 sabiskiraayibii 70 80 baatanii bara viyuun 500 annan beekamma kana sabiskiraayibii 50 60 40 baataniit viyuun 500 200 afaan Oromootiin nama yuutuubii hojjetu amaariffaan sabiskiraayibiin 5,000 viyuun 80 viyuun 100 yoo baates as jala yoo teesses baay'een fayyaddu dhugaa dubbachuuf maaliif akkuma baate kan biraa araan gala bakka maaliif abdii kee yuutuubiin saaqnee siin jedhee bar gaafin saaqu 00 sabiskiraayibiin 0 viyuun 0 saatiin 0 abdii kee eenyummaa kee teessoo kee baree minaa miti kan hin saaqee jechuudha atiin baata kan biraa gala allaqa kana baruu qabda tiiktookii sodaachisi dhaqee irratti warningii kennitee cuftaa ganaa sana fiduuf ijoolleen dadhabbi baay'ee kana yuutuubiitu cufulleen irratti cufaa saaqulleen irratti hin dandeessu jechuudha kanaafi amantanii namantu dhiistanii dhiistu jechuudha warrin irratti hojjedhe jiru lubbuudhanii piraankiidha jedheedha asitti sinittiin jedheedha isaan nan dhiisanoo piraankiin ta'an utoo dhugaa ta'ee jechuudha kanaafi shawwadamtanii amanuun dirqama keessan homaa gochuu hin dandeessan isin wayyaree maal goonaree piraankii ta'e maal goonuree warreettan bakka maal dubbatture kalee waan baay'ee barreessitanii har'anna piraankii ta'e maal jettu maal jechuu hin dandeessan warroof qusattanii tilmaamtanii haasoftanii immoo har'a yaada gaarii barreessitu baay'eedha ijoolleen durmas piraanki dhettan hammallee na'anii xinxaaleera kanaafuu nuuf qusadha warris keessanis immoo naa bilbiltan maaliifani see'attee yoo nama piraanki dhasiniin jedhe tureeyyuu piraanki dhettu qaba anoo waa laaluu barbaadeen jalqabe waan ta'eef jechuudha kanaafini yaada akkasii fudhachuu dandeessu yaada gaafii qabdan barreessuu dandeessu isiniin jechuu barbaada baay'ee